Mudannoon akkasii kunis hin mudatee fi kaalaata yeroo sin mudatu sin maal gootu guyyaa irraa ganama ka'ee akkuma nama kamiyyuu hojii ergan xumuree booda shaaworii galee rifeensa koo miiccadhee bahee haala kanaan baay'ee bareeda ture hojjetachuuf anaa jedhu madaamiin duraan irratti ergan hojii xumuree tooshaniin ka'ee shaaworii galee rifeensa koo hojjetadhe ammas gara hojii kootti deebi'u ture karoorri koo isheen garuu jidduutti natti balbilte adurreen baay'ee dhukkubsattee jirti kottu mana yaalaa geessii naan jette isa booda dirqama deemuun qaba dhiiseeni achumatti akkuma inni shaaworii keessaa baheen jechuudha walitti xaaxee walitti guduunfeen nan deeme adurree mana yaalaa geessu yeroo hin deebi'u sa'aatiinis hin deeme hojii biraattis nan darbee achi oolee galgala kana nan hojjetadha jedhee gaafan deebi'ee gadi fuudhu akkas ta'ee na eegee jira inni jalqaba irratti baay'ee bareedee lallaafee ture wal xaxee goggogee filuudhaaf garaanuu yaadu maal akkan godhu hin beeku jirtuu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota kee beekumsaalii ani baay'ee nagaa kooti. Arras deebi'ee dhufeetiin jira isinis bakka nagaan dhuftanii jecha haaraa taatanii warri dhuftanii isaan haa dhufu sabiskiraayib gochuun seenaatti miseensa chaanaalii kanaa ta'a viidiyoo laayikii sheer gochuu akkasuma asaaba istaatii keessanii fi gaaffii barbaadan waan akka warraa kun waan beektan irraa mudannoo keessanii fi waan akkasii akka warraa kun illee isin midate maal akka gootan maal akka gochuu qabdani walii keessaniifis ta'e anaafis yaada keessan naa sheeraa isiniin jecha egaa akkuma argaa jirtanii akkuma jalqaba irratti caqasuu yaalee ganama rifeensa koo miicee anaa qophaa'u haalli mijannee akka yaada hin taane amma garuu yeroo na sirreeffadha jedhee deebi'u baay'ee goggogee wal xaxee jira jechuudha. Faqqeen keessan boo akkuma argaatii jirtanii baay'ee nama sodaachisa nallee dhukkube keessa darbee mataan na dhukkubee jechuudha. Amma maal gochuun qaba? Akkasitti yeroon filuu baay'ee ciccita akkuma yeroon dasiniin jedhu rifeensi koo kan koosii lallaafaa miti baay'ee jajjabaata ani garuu wanta rifeensi koo barbaaduu fi wantoota rifeensa hin miine waan hin beekuuf siistemaanii fayyadama malee baay'ee na rakkisaa jechuudha. Amma baay'ee goggogee jira baay'ee yoon filee inumayyuu filamu yoo filame caccaba lafa nama baay'ee bubuqqaa jechuudha. Kanaaf siistema akkamitti akkam fayyadamuu qabu isinillee barumsa akka ta'u waan hin barbaadee fi haga xumuraatti na caqastan ta'e isinillee carraa kanatti akka fayyadamtan abdiin qaba. Sila dura miiceen ture garuu yeroo sanatti waan hojjetamnee fi baay'ee wal na jalaa xaaxe amma wanti na barbaachisu qibaatii qopheeffadhee jira baaziliinii fi akkasuma qibaatii qullubbii adii qibaatii abukaadoo dhangala'aa kana lama walitti makadhee akkasumallee bishaanii fi filaa kana qopheeffadhee jechuudha baaziliinii illee nan qaba baay'ee warri rifeensi koo ni goggogaa qibaatii ofitti fudhatu yeroo baay'een goggogaa jettanii nuti uumamumaan iyyuu isaa rifeensi keenya ni jajjabaata waan ta'eef dirqama qibaatii ciqaa yookaan dhoqqee ta'e itti fayyadamuu qabdu malee dhangala'aa qofaatti kan fayyadamtanidha yoo ta'e qibaatii dhangala'oo qofaa fayyadamuun rifeensa akka goggoguu akka buqqa'uu fi akkasumallee akka caccabu taasisaa jechuudha. Kanaafuu baaziliinis haa ta'u qibaatii kan biraa abukaadoo kokonaatii kanneen biroorraa haa ta'u waan akkasitti dabalatanii itti fayyadamuutu baay'ee faayidaa qaba malee qibaatii dhangala'aa qofa kan itti fayyadamtan yoo ta'e inni kun mataan isaa rifeensi akka caccabu akka bubuqqa'uu fi akka keessa yaa'uuf saaxilaa jechuudha. Nama qibaatii fasaashii qofa yookaan dhangala'aa qofa miti kanan fayyadamu baaziliinii nan fayyadama akkasumallee kokonaatii illee nan fayyadama walumaa gala isaatti qibaatii dhangala'aa qofa hin fayyadaminaa isiniin jechuu fi sirreeffadha akkaataa dibata keessanii. Egaa akkuma argaa jirtanii bishaan ergan qopheeffadhee lammaffaa ofirratti miicaa jira jechuudha. Miicee bishaaniin lallaafisee sabooda qibaatii itti dibeen haala kanaatiin filaa jira jechuudha. Baay'ee na dabbaree ture maaliif dura yeroo miicee bee baay'ee lallaaf hojjetachuu fi jaajjareen ture garuu haalli hin mijanne akka yaadeen taane sababni isaayyuu ijoollee mana namaa keessa jirtan jechuudha warra akka kooti karoorri keenya yeroo baay'ee wal nu jalaatidha akka yaadni sun taanii akka isaan yaadan bakka isaan oolanii oolaa jedhan oolla malee bakka ofii keenya jenne miti nuuf taayimii hin kennan yeroon kennani isaan gaafa akka jedhan sin immoo sanatti hirkachuudhaan dabbaramtanii hojiirra ooltanii galgala gaafa dadhabdan rifeensa keessan akkasumatti walitti qabdanii walitti martanii kan bultanidha yoo ta'e akkuma koo irraa kan erga miicanii hojjetachuuf gaafa kaatanii mooraalii godhatanii kaatanii jidduutti hojii biraatti sin ajajanii dhiistanii gara sana deemtan yeroochi deemtan miira keessa galtanii rifeensa keessan achumatti gattanii sanaaftanii dhiistoote inni kun dogoggora keessan isinumatu miidhama malee dhaqeetti yeroo kanatti rifeensa keessa sirreeffadhu yeroo kanaraaf yeroo kana akkas ta'edhanii nuuf isaan
firii taayimii yookaan overtaayimii sannuu kennanii qabanii jechuudha. Isa kana ofii keessan isintu karoora itti baafatee siisteema yookaan haala itti rifeensa keessa sirreeffachuu kunuunfachuu fi haala gaariin qabachuu danda'u kan godhu isinidha malee namni isiniif bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu wanti narraa hawwitan yoo jiraate kan koo yoo maal godhinaa wayya warri jettanii gaaffii gaafattan gaaffii keessan hundaaf deebii nan qabaanii. Garuu isin viidiyoo haga xumuraatti daawwattanii ittiin fayyadamtanii taanaani anaaf hojii kooti. Isin garuu itti fayyadamuu hin dandeessanii isinillee galuu hubachuu hin dandeessanii jechuudha. So gaayis haga xumuraatti yeroo keessan itti kennitanii viidiyoo daawwachuudhaan haala kanaan itti fayyadamtanii yoo ta'e kanarra darbee akka ni godhu gootanii kanarra darbee rifeensi keessan kan sin jalaa caccabuu siniif ta'uu dide yoo ta'e tokkoffaa dibata isin itti fayyadamtanii kan itti fayyadamu rifeensi keenya garaagara ta'uu danda'a gosti isaa. Qibaatii kan biraa dibata kan biraa itti fayyadamtanii kan isiniif ta'e itti fayyadamtanii akkasitti rifeensa keessan filachuu kunuunfattu miiccattu qabattu taanaanii kana keessa darbee sinii ta'uu dide taanaanii ana isin miti anatu dogoggoree jechuudha. Garuu akkasiin gootan rakkoon keessanii seeraanii dhaggeeffattanii ittiin fayyadamtanii warri nu barbaachisa jettanii wanta tokko immoo gaarummaa isaa fi yerummaa isaa adda baasanii kan beekanii yoo yerootti kennanii caqasan dhaggeeffatanidha waan ta'eef callistanii gaaffii gaafachuurraa viidiyoo daawwachuutu dursaa isin jechuufi akkuma argaartanii karaa tokkoon fixee jira baay'ee lallaafaa karaa X kan ammoo X makka argitanii baay'ee jajjabaata ganaaf lama jechuudha. Hojiidha baay'ee way sa'aatii nama jalaa fixa. Kana galgala kan isin gochuu qabdan irra caalaa kan isin eenyummaa keessanii ilaallachuu argachuu rakkoo keessanii rakkoo ofii keessanii bakka mudaa rakkoon jiru argachuu dandeessan galgala gara kilaasii keessanitti erga deemtaniiti malee waamicha jaraa sinuman beekaa. Waan hunda guutummaa guututti waan mana madaamii keessa jiru qammasii argeera jechuudha. Mana madaamii keessa jiraadhaa bakka biraas jiraadhaa garuu waanuma hundaattuu karoora baafachuun yeroo kana kan hojjechuu akkas gochuun qabaa jettaniitu piroogiraamii laayivii keessanii fi karaa qabsiifachuu qabdu. Akkuma argaa jirtanii gara amma immoo asirraan jalqabeen jira jechuudha. Bishaaniin laaffisee ergan jijiisee haala kanaanii qibaatichi dibaa filaa akkasittiin sirreessaa jira. Isinillee isaa kanatti fayyadamuudha. Wanti isin danqu wanti isin daangessu hin jiru yeroo hundumaati jechuudha. Wayitatti rifeensi keessan akka isin jalaa ta'e kan gochuu qabdan waan akkasiitiin gootan taanaan har'a waan seeraan filamee fi boru deebi'ee maaliif xaxamee jechuu hin dandeenyu maaliif goggogee jechuu hin dandeenyu rifeensa keessan gaafa filtan jalqaba harkaan filuu lallaaffisuu isa booddee filaa fufurdaa ta'e yookaan ilkaansa walirraa babal'aa ta'e itti aansee immoo filaa kun akkuma koo jechuudha. Filaa baay'een qaba xiqqaas guddaallee nan qaba maaliif filaa warra akkas xixiqqaan kun rifeensi akka lallaafee laxxi jedhuuf gargaaru. Inni gurguddaan immoo rifeensi gaafa wal xaxu seeraan akka walirraa hiikamu akkan buqqaanee akkan cinneedhaaf illee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kabajamoo daawwattoota keebii qabshaalee sabskiraayib laayikii gochuun irraanfatinaa jidduutti. Amma kanaaf fixuutti jira jechuudha. Gamaseenis fixee gamanaanis fixee fi guutummaa guutuutti xumuree jira. Akka jalqaba na dabbare miti. Amma kana bakka barbaade akka yaadetti naa deebi'ee jira. Akka ganamaa isaatti naa deebi'ee jira isiniin ja'a. Kanaafuu dadhabnee jirra na waamtee jirti akkas ta'ee jira. Rifeensi kun attaafuu nama garaan gaa nama akkasan godhaa fedhii namaan guuta jettanii akka of hin ganne akka of hin daganne viidiyoo kanarraa akka baay'ee barattanii akka baay'ee jaallattan akka itti fayyadamtanii bu'aas firiisaas akka irraa argattanii ani parsentii 100 keessaa 100 itti namana. Guutummaa guutuutti rifeensi keessan gaafa goggogee biyyaansi yoo deebistanii miicuun barbaanne bakkuma jirtanitti bishaaniin jijiisuudhaan haala kanaatiin bareechachuu dandeessu. Baay'ee kan namatti tolu baay'ee moisturaayizii ta'e haala kanaatiin hojjetachuu dandeessu ofirratti. Ani kanan beekaa waaqayyo kana caalaa beekaa bakka jirtanitti nagaa fayyaanaa ta'a. Yaa gammachuu waan wajjin turtanii fi baay'ee galatooma. Viidiyoo laayikii sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biroo biraa fi haasaan koo isinii galuu baate kan biraaf galuu danda'a waan ta'eef sheer gochuudhaan maal jettee bakka kanatti maal gootee maal dubbattee meenaaf ibsinaa galuu dide jechuu dandeessu. Hiriyoota keessan illee gaafachuu dandeessu. Viidiyoo koo xumuree jira. Viidiyoo biraa nagaa wal arginutti bakka jirtan fayyaa.